Shamaar kafunii daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii an nagaa koodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taa'adha. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya dhugaa dubbachuu baay'ee tokko isin yaade baay'een badiyaan illeeni somna tokko kamalee badeen tureeyyuu hundaafuu daawwatataa fi hordoftoota keenya ammaani mana namaatan jira mana ollaa jechuudha. Malasi gota malu jecha jirtaasi mana abdi tolde bitee turte miti onaan jettanillee akkuma agartan mucoon fuula baddee jirti keessa ishee baay'ee waan ishee gammachiisee tokkollee hin jiru yookiin abdiidhuma sodaatiif haa ta'u jettee malee yookiin immoo waan ta'e yaaddeeti malee gongumayyuu keessa ishee gammachuu hin qabdu. Tokkoffaa immoo isheen akkana bira hin bulle bakka isheen jirtu taa'uun fedhu. Bakka wajjin nyaachuun fedhu wajjin dhuguun fedhu hay namni tokko nama wajjin mana tokkotti osoo jiraachaa jiru akkamitti namni wajjin naasofne akkamitti wajjin nyaanne hin dhugne akkamitti kilaasii tokko keessatti osoo rafnu duraan immoo amma isa rafaa dursumsaati jechuudha. Ishi bakka isheen bulti bulurga jettee aneessa buluun qaba ishee maaliifuu abdiin immoo kilaasii saaloonii rafaa tureeyyuu miti ture kanaafuu immoo ani akkan argaa jirutti bahaatti taatan jira mallee taanan jechuudha. Kanaan duras kanuma sodaa kanuma jibbaafan ba'een manaa jechuudha. Malee dubartii ta'ee ani karaara wadii gadi kaachuun narraa hin eeggamu. Rakkadhee daaraa keessa buluun narraa hin eeggamu tureeyyuu akka seeraatiin jechuudha. Maatiin kiyyamee hin duune hin jiranii garuu bakka waanuma xiqqoo tuma walitti buunee amma inni wanti sun amma sirraa suttan abdii irratti bahaa ta'ee sarakkisaa jira malee ani galata isaa rabbiif galanni haa ga'u ani maatii nan qaba garuu waliigaltee dhabuudhaan walii akkaataa itti wal taraddaanu dadhabnee maatii koo wajjin wallolee mana abdii jira malee ani maatiin kiyya hin duune osoo maatiin kiyya lubbuu isaaniitiin jiranu ani maafanni urufarratti akka saree daddarbatamaa kanarraan immoo mana keessatti immoo nama kiyya nama akka kiyyaati jedhee amanee itoo wajjin taa'aa jiru waan xiqqaadhaanis waan guddaadhaanis maqaan kiyya maaliif dhaamaan indee amma barbaadee yoo ta'es namni kamiyyuu taanaan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Lafaa kaanii maqaa namaa gizeedhaan nama hin gammachiisu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waanan balleessee sana garuu akkana goote gaaddisii yoo naan jedhan sobeellee maaf akkana hin goone ani jechuun danda'a malee garuu keessa kiyyatti baay'ee miidhamu jechuudha. Maaliifuu godheen jira ka waan sana balleesseen jira gatii ta'e baay'ee waan na aarsu tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu osoo uumaan balleessiin lafumaa kaanii gaaddiseen waan akkana gochaa jirti. Gaaddiseen akkana goote gaaddiseen qoricha nama nyaachiste inde gaaddiseen mucoo ajjeesuuf waan ta'e midhaan keessatti waan ta'e natti nyaachiste inde ani mucoon tun waan infidiniti waan takka ishiin godhiniti nama akkuma kiyyaati ishiinis ilmoo namaatii gatii ta'eef uumaa akka taatu hin fedhu ani tariitii waliigalii dhusuu dandeenya. Garuu ammenya isheen fedhaani amma barbaadee wal jibbinullee walii galuu baanullee isheen nagumaadhaan jiraattu jechuudha. Garuu yeroo hundaa mataamlee ishee dhukkube abdiin kaatee dhufeet gaaddisee waan ta'e guutee naati waan ta'e qoricha wayiitti naqxee jirta mucoon tun aduutti isin dhiisu inde ani saqaqanii keessa jiraachuun jibbisee jira jechuudha. Bakka kanuma jibbeen bahee dursumsaatuyyuu taanaan jechuudha. Wanti takkallee mana sana keessatti dhalannaan bakka anuma maqaa kan dhaamu jechuudha. Maaliif waan tokko ijaan osoo hin argin dubbachuun baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf ani immoo wanta akkasii kun maaliif ani akkana hin goone waanan balleesse sana maaliif balleessite maaliif akkana goota jettanii yoo na gaafattan ani uumaa waan naaru tokkollee hin jiru waan nagaddisu tokkollee hin jiru maaliifuu waanan ani balleesse waan ta'eef jechuudha. Garuu akkanumaan lafaa kaanii gaaddiseen akkana taate gaaddiseen asiin baate gaaddiseen asiin seente jechuun hin eeggamu. Waan tokko ijaan osoo hin ilaalin ani faraduu hin danda'an jechuudha. Garuu abdiin illee taanaan minyooti illee taanaan dhibbatti gaaddisee dhumatu godheedha. Anis amanu malee gaaddiseen ingootii laata jedhanii illee hin amanan. Ingootii laata jedhanii amanuu fi gootee jirte jechuun adda dursumsaatu jechuudha. Akkas jedhaniif immoo ani waanan tokko ta'ullee hin qabu garuu waan fidiinta akka carraa ta'e mucoon tun too waan ta'e taate. Osoo akka malee kanuma dhukkubsattee yoo ta'e anas itti gaafatama jechuudha. Biyya hormaa keessa jirra biyya keenyaa miti. Bakka kanatti immoo biyya kana keessatti wanta kana kun waan badaadha dursumsaatu iyyuu taanaan jechuudha. Namni ituma argootti deeme malee nama tokko namni
namni nama ta'ee nama tokko waa tokko goonaan namni sun jiraachuu hin danda'u yookiin inni ajjeesuu yookiin waan tokko godhu dursumsaatiyyuu jechuudha akka seera biyya kanaa jechuudha. Kanaaf osoo waan akkana kana beeku akkamitti akkana godhas jammaran maaliif hudduuti akkan ishin duutus maafan barbaadan akka ishin dhimamtullee maafan barbaada waliigaluu dhiisuu dandeenya hiyyeen waliigaluu dursumsaatiyyuu garuu waliigaluun dhiisuun keenya kun immoo hanga ishii ajjeesu kana immoo waan nageessu tokko hin jiru afaaniin dubbachuu hin danda'a. Ishinillee kan kana caalu manaan jetti indi ani dirqama kaameraa duratti baqa nama gaarii ta'uun qaba indi dirqama baqa ani baqa miskiina ta'uun qabaan hay garuu ata'u shi miskiinas ta'ee agarsiisuun gaariidhuma garuu immoo fakkeenyaaf ani akkas kaameraa duratti akkas ta'ee kaameraan duubatti immoo waan biraa amala biraa osoo hin qabaadhiyoo rakkoo guddaa tureyyuu garuu baqa namni aanna taradda'u hin jiru jechuudha. Daawwattoota fi hordoftoota keenya ammas taran maamiti maatiin kiyyallee safara jechuun bakka wajjaatii gara manaa galuutti jiru dhufu dhiyeenya kanatti jedheen abdii qaba akkas jechuu isaanii dubbachuu isaanii dhageen jira. Armeen kiyyallee dhufnaan baqa abdii amma kana waan dhibbatu tokkollee hin jiru abbaa barbaade wajjin jiraachuu hin danda'a akka barbaade ta'uu hin danda'a. Anis baqa rakkachuu hin danda'u jedhu maaliif waan maayyoo kanan bayi amma gaaddiseen ammas mana baatee badde jechuu danda'a ammoo oo kaameraa kana kanan waraabaa jiru akka inni dhaga'uufan bakka naani jiru akka beekuufan ani hin banne ammas taanaan hin banneen badullee hin fedhu garuu yookiin mana ofii kiyyaaf takaraa yaadhee mana kiraa jiraachuun fedha amma mana kiraallee kireeffadhee mana gaarii ammaan argadhee mana ofii kiyyaa amma qabaadhutti mana kana jiraachuun fedha maaliifuu ani abdii wajjin achi taa'uu hin fedhu an baqa maaliif ani akka nudha xilaata wayii ara xilaata akkanatti hin jibbanii soobaniit natti fakkeessu malee baqa waan ta'e achumatti shushuk jedhu waan taane baqa fulli isaaniirraa kan mul'atu waan addaatu mul'achaa jira maaliif ta'a kun hundi ani mana sana waan hin jiruuf miti kun hundi akka hin taane waan fedhe mana sanaa bahuun qaba jedhe murteessee mana hollaas dhufee jarrilee miskiinaa rakkoon qabu akka barbaadde ta'inaan jedhanii jiranii hanga mana argattutti hanga mana argattee bakka gaarii argattutti akka barbaadde ta'uu hin dandeessaa humaa hin dhibbatiin humaa rakkoon qabu naan jedhanii eeyyeeni namas rakkisuu hin qabu namarratti bahaallee ta'uu hin qabu dabalataa kan abdiitu nagaa kanaafuu hangasitti garuu minyoota wajjin taa'uu mannaa ani mana as taa'uun awwayyaa akkan arguutti jirutti jechuudha maal hundi ani nama maal ishii balleessiyan sijjaamar maal ishii godhas inde amma kana ammoo maal la gootan nama kiyya ajjeeste moo inde maal la goote sijjaamaraan kan akkanatti na jibbitu inde sijjaamar gizeen ani mana bahee jiru sana akka kaameraa irratti argu waan kiyyaaf anaaf waan dhibbachaa jirtu natti fakkaachaa ture anumaa mana seenuu immoo asuma tokko shaanxaanaa barabbaramu jettee ishii barabbaramee jira garuu waan argatan tokkollee hin jiru dursumsaatu yoo taanaan immoo waan fudhadhee bahillee tokkollee hin jiru ani waan fudhanne huccutiyya bichaan gurradhee bayan dursumsaatu jechuudha hay kan ishitti ulfaate immoo shaanxaanuma guddicha sana keessatti waan an godhadhee deemeef maaliifuu ala guyyaa laman buleen shaanxaan sun osoo jiraachuu baate uffanni kiyyaa bakka daarmarratti harca'aa ture jechuudha feestaadhaan baay'ees namatti hin tolu hindi guyyaa laman san ala bulee waan immoo nama gatee hin gatu akka harii ta'ee tan bee tureeyyoo akkasumas ta'ee immoo nama natti qabee gizee tokko dhugaa dubbachuuf jaalala namaaf haa kennu bakka ani jaalala namaa nan qabaa namni na jaalata jedhee of jechuuf fedhee osoo hin taane namni bakka namaaf waan gaariidha dhugaa dubbachuuf jechuudha tokko namatti hammaatullee tokko namatti hin hammaatu kanaafuu osoo jarri tokko na argachuu baatanii mana isaanii deemuu baadhee bakka yeroo qorratu nadhaa yeroo immoo ho'atu naqaan qeessaa jechuudha garuu akkasumas haa ta'uuti galanni rabbii faa ga'u ani nama argadhe guyyaa murtaaf guyyaa xiqqoof mana namaan tureeyyuu kazaan achumooda dhufanii bakka kootu seenii mana tol deebii abdiin deebii siin jechaa jiranii jedhanii dhufanii na kadhannaan seeffadhee saafuudha malee saafuufanaan mana sana tol deebii malee gonguma mana sana tol deebuun feene as jammaru jechuudha dursumsaatu iyyuu taanaan ani bakka umaa dursumsaatu itti yaadeetuman bahee waan ta'eef isaanuman qaaneessu eetannatti deddeebinaan
ishii tole rakkoon qabu jedheen bahee jechuudha. Kanaafuu immoo akkuma seeneen immoo nama nagaanatti fakkaatanii deebisanii immoo fuula natti gugguuranii gizuma sanan immoo ani bilxitee kanaan boodanii mana kana intaa'u mana biraa keessa jiraachuuf fedha yookiin mana kireeffachuun qaba yookiin immoo bakka biraa taa'uun qaba malee ani mana kana hin jiraadhu jennaanumayyuu bakka ani kanaan booda ishee bira hin bulu ani ishee sodaadheen jira na sodaachisaa jirta ani maali kiyyatti nama sodaachisaan ani bineensa inde fuula kiyyarra maaltu jira fuuluma namni qabuutu hin qabaanes hay garuu bakka gize tokko jechi namni jedhu tokko ootti yaadanii dhaggeeffatan baay'ee sammuu nama tuqaa jechuudha. Kanaafuu maal fakkana naan jettee akkamitti akkana naan jechuu dandeessaa waliin jechuun keenya hin naafu ammallee sana jechuudha. Ammas tanaan immoo waan xiqqashuu kana arga naan jettee booda immoo kan kana caalu naan jechuu ishee hin oolu. Gize sana immoo maal fakkana naan jettaa ani akkamitti akkana naan jechuu dandeessaa jechuun kiyya immoo hin oolu. Yeroo sana immoo walloluun keenya hin naafu. Kanaafuu maalifan dhibbisa mucaa namaatis ndee. Kanaafuu bakka isaanis nagaadhaan jiraatan mee firiidamii argatan bakka ndee. Dhugaa dubbachuu firgananii gizee mana sana ba'e mee firiidamii argatanii jiranii miti itti tolee jiraachaa jiranii miti bakka isaan jeeqan haa jiraatan akka barbaadanaa ta'an. Egaa anaafillee rabbitu jira jechuudha daawwattoota fi hordoftoota keenya hundaafuu sanas ta'e kanas ta'e komantiidhaan illee karaa adda addaatiin illee gaaddiseen mana sanii haa baatu baga baatee warra jettaniifis ammas tanaan immoo ani mana abdiitti waliin deebi'u. Du'aanoo kanan deebi'ee safuu jaarsummaatti ergisanaaf malee ani isaanuma sayee fadhitan manatti ol deebi'ee malee deebi'uus fedhu isaanillee jeequu hin fedhu isinillee jeequu hin fedhu jechuudha daawwattoota fi hordoftoota kiyya. Ani waan balleessee illee dhiifama naaf godhaadha. Dubbii keessatti waan hin taane waan dubbadhellee baay'ee dhiifama naaf godhaadha. Yeroo tokko haarii keessatti waan dubbannu hin beeknu gatii ta'eef baay'ee dhiifama naaf godha. Nagaan naa ta'a.